Duuti mucaa kana baay'ee qalbii nama cabsa. Mu'aaz jedhama maqaan isaa. Mucaa Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Akkam garaa nama nyaatu. Kadir martu fayyuu nan danda'a jedhe. Garuu kan inni fayyu weellisaa Daawit Mokonnin ijaan gaafan arge qofaa jedhe. Kadir martuu akka uummata maraachaa ture hin beekama. Hammas ta'u qorichi koo Daawit Mokonnin jedhee jira. Mucaa akkas bareedu Rabbi isiniif haa kennu. مو مدام كان كيسي فكادي مدامش مسيش نو إجانا بواستو سلا مدام إنجالتو شكالاني Dhugumaa maakiin akkasitti qalamiin fakkaanne. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamar kafuuni hordoftootaf kabajamtoota Oromoo Show akkam naaf jirtu. Jiruun jireenya afyaan akkam isiniin jedha. Har'as viidiyoo kabraa isinii qabadhee dhufeetan jira. Akkuma beekamu viidiyoo bobbaarsoo samoora kan social media anis haaraadha miti. Anis haaraadha. Isinirraa babbaleen jira. Anis haaraadha. Viidiyoonis haaraadha. Jira miti walitti gaa. Walitti espreesii isinii galee. Espreesii juusii qofaan beektu miti. Jira miti. Na yaaddaniitu. Anis isin yaadeera isinii galee. Anis isin yaadeera. Komentii keessan waan arge. Laayikii keessan yaade isinii galee. Gaafa isin jira miti. Gaafa isin jabaa koo qaxalee keenya waan arge jedha onnee koo tuxxanu isinii galee. Tokko immoo jaalala fa'i. Komentii irratti naa barreessu isinii galee jaalala fa'i. Komentii naa barreessu ammas daddabaltanii komentii keessan barreessuun dhiisina waan isinitti dhagahame jechuudha. Ani immoo viidiyoo kabraa isinii qabadhee dhufeetan jira. Warreen mugar chaanalii kana haarawaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii chaanala kana ta'an isiniin jedha. Anyway subscribe nama 200 waan argitafe 50 seenuudhaaf jechaadha. 50 seensisaa akkasiin jedhu abbaan isinitti tole subscribe gochuudhaan viidiyoo kana immoo warreen jaallatan hundi keessanuu like gochuudhaan jalqabaan isiniin jedha. Gara viidiyoo baadiyyaa keessanii kun drooniidhaan akkas ijoollee beeksisu laala. Drooniidhaan ijoollee beeksisaa jiru laa. Allah. Mushkila kabiir. Ay caamma baasisiisan kun mucaasii kana moo laala rabbi ay baay'ee haadha si kunoo shi kunoo mucaa biyyaa baasan kunoo lammuu biyyatti hin deebiin mucaan kun amma bakka ono dhoo haadha ro'u kunoo akkasitti gaafa namni kunoo akkasitti ijoollee baadiyyaatti droonii geessanii drooniidhaan beeksisu jechaadha. Nam gala haala kootiin gala haala haala koo fakkaata. Harree badaan reebdeensi wajjin jira addaa qoy. Galuu haala kootiin galuu maa jechuudha. Era karta. Era Wayyaa kana lollee dhufan. Wayyaa kana miidha. Bakkeetti miicee beektamoo? Harruma miidha. Yoom sammuun kee nagaa yaadan kee? Beela gasha. Sirraan deemamoo? Si adabachuu hin danda'uni? Isa lolaatti jibbuuf iddee dhufte tamana koo achumatti isa. Si hin danda'uun. Dubartoonni garuu maaliif akkas dhiirota cugaarraa gubdu akkas? Wuy isin garuu hadda nagaadhaan yoo bultan bor isinitti ka'a. Anta mattaawqee aለ እንዴ? Mattaawqee አለክ ወይ? Yaashee mattaa. Sakana? Kuno. የታደሰ ነው? Kan taaddasee min dhugaa waaqa jiraataa kan godha beekamaa olaanee dharraa dubbisaa kan taaddasee min. የታደሰ ነው ወይስ? የታደሰ አይደለም እኔ ነው ሲሙ እዛ አለ ጻፉ አለ እዙና ቤከማ ውላኔ የታደሰ ነው ወይ? ማል የታደሰ አይደለም ዱጋ ጎፍታ kan ታደሰ ምን እንኮል አንተ አልተግባባንም እስካሁን። የታደሰ ነው ወይስ ያልታደሰ ነው? ማለን ታደሰ ማለት ጎዳን ኮረች ረንጅሩ ላላ ማለ አንተ በኩርኩም እንዳልልክ ማና ኮሮኮም ትሬ ማል በለሲና ነው ኮሮኮም ዱጋ ጎፍታ መታወቃው ቀባኩ ነው እንዳትኮረኮሙ መታወቃ አለ እንዳትኮረኮሙ። ይሄ መታወቂያ የታደሰ ነው ወይ? የታደሰ ነው kan taaddaseef ni kan koodha beekamaa olaanii lammii qeerramsoo odaa bagjii roggeen jedhamanii simuu እንደዚህ ነው። አንተ ቤተሰቦችን ተረተርክልኝ እኮ ቤተሰቦችን ተረተርክልኝ።
An maal taraattartu maal inni taraatar mindoo taraataru. Naati dirashii. Aboo badii oo marfan. Kan taaddasee miti bakka. Sii deebisee mucaa kan taaddasee nu jetteeni kan taaddasee miti siin jedhee maal kala caalaa. Kana caala maal barbaadde? Moo taaddasee መሆኑንና የታደሰ አለመሆኑን እኮ እጅ ላይ አለ ማየት ትችላለህ። ለምን ትጠይቋለህ እሱን? እሱን ማዛጋ ይጠበቅብህም እኮ ማኪሜ ካፒዳን ከነ ፈካቲ ሞ መዳም ከንኬሲ ፈካዴ መዳምሽ መስየሽ ነው እጀገነ በዋስቱ ሲላ መዳም እንጃለቱ ሸቃላኒ መዳምን ይስኒ ፈካዴ ጀዋስ ታዘለ ደምቴ ተካነ ማገርተኒን ቤተን ይሲን ማልታን أنا مش شكالة لا مدام جالد أنا مدام نانتاتو so إجا مدامي تنالا جراتن I'm sorry حبيبتي أنا ماكي أنا princess أنتي إيه مالتي إجا بابا سجل في غنجا جونجان تكانا ما قرتني بيتن فكيستني بار نو أورمون أرادا دا أكنا مني مودي نتكابتو نقولي نازلة ديمتني أنتي إيه wallahi sabada gumamakin isa ergasi bareeddi qalame bakkeessa mucaa qalame akkanan nageenya malee isuma dhuguma an durbame kabaayisu amala koo keessaa sanitti himaan jechuun jaan koo gara fuulduraa yoos keessa warri jechuun ijoo jiraatte as keessa viidiyoo ilaalaa jiraatte jechaadha. Ammee kaappiin jaalladhu wama diddiba wama bakka an noormaaliidhuma durban jaal an gaafa sargiisiyyuu jechaadha gaafa sargiisiyyuu kan hin dibanne bakka. Yoo haa ta'u laa yoo ta'e haa ta'u amma ta'e sayyuu xiqqoodhuma si kanarra nyaara kanarra yoo dibatte haa ta'u yoo kanan taane asirra keessatti dibatamee daaku indoom yaada bareedaa naa dhufe indoom isa tokko naffisa niqaabaa uffattu yoo asirratti maakiin qalameen fakkaanne sun dhuguma namni akka qalamee fakkaate jettan mucaa akkas bareedu rabbi isiniif haa kennu. አንቺ ነው የኔ ጭንቀቴ የምሰቃየው በሕይወቴ የኔ አካላቴ አንቺስ እንዴት ነሽ በጤናሽ ኑሮሽ እንዴት ነው ዓለሜ ከፋሽ ወይ ደላሽ ኧረ ምንድነው ነገሩ ሰው አይኖርም ወይ ባገሩ ከተፋቀረ ጣልቃ የገቡ ማጣላት ስማ ፐሎ mucaa akkas bareedu mucaa jira miti isinii fakkennu isinii galee guyyaan tokko yoo eebbi koo isin fayyade jecha natti himtu isinii galee wallaahi baay'ee bareedde mucaan. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Duuti akkuma dhufeen haaraa fakkaata garuu haaraa miti. Nabiyyoonni ambiyoonni hundumatu du'aa dhufe. Jireenya biyya duniyaa hagasumaaf wal dhiibnee maana caalee beekame maana caala jaallatame tu biyya duniyaa irra jiraattee jaallatamuu dandeessu utuu khayrii hojjettee kabajamuu jaallatamuu dandeessu maana caalee wal dhiibna wal jibbina walitti naafimna kunoga buleessi keenya erga wal barree guyyaa fudhaafu maajeetu rabbiin kan qorsine jedhu miskiina namaa wallahi kinaa softeen qofa ijoollee naannooti anaaf ijoollee ollaati engaduma amanamaa hedduudootti guyyaa 15 dura wal barree wal argina akkaataa hojiistan himaa jabaadhusee hojiin jirra naan jedhee deebinee wal argine kun balaa konkolaataatiin gandaa kiraa deemne hundi keessan iyyuu rahmata kadhaatii komeenti jalatti inni dabarfachuun fi ergaan koo immoo namoonni akka carraa deemii irraa qabdanu haqa irraa qabdanu maallaqa irraa qabdanu jiraattan nagaraa rabbii koomeentii gara jalatti an maallaqa irraa qabedhaan barreessa faamilii isaatii wal qunnamsiisa mucaan alhamdulillah nama hojjetaa ture nama qabeenyas qabu yoommu qabeenyi isaa immoo sin bira jiraates nurraa qaba jedhaa koomeentii irratti barreessa akka mucaan kun dhaqee rabbiin biratti hin gaafatamneef yoo akka carraa haqqiin namaa amaanaan namaa bira jiraate namoonni hedduun viidiyoo kan arguu qabu waan ta'eef nama 50 sheer godhi bor akkatti duutuun beektu bor qofa oolee iftaan qabalamaa waan ta'eef tun qabalamin idaarra jiru irraa kafalamuu qaba waan ta'eef warri idaa isaa sinirra jirus kafalaa fi hundi keessan viidiyoo kana laayik godha sheer walii godha du'aa hiikadhaa fi rabbiin rahmata siifa godhuudhaati innaa lillahi wa inna ilaihi raaji'uun yaa rabbi keenya immoo yoo milaata torbanadhaati laata bor immoo iftaan waggaadhaati
yaa rabbi mucarraanuu kentee waggaa 30 dabalannee jiraanna laata isuma beeka yaa rabbi kaatimaa keenya nu tolchii rabbiin umrii keessa dheeressu galatooma. Akkuma asirratti dhageessan mucaan kun hedduu tokko sooshaal miidiyaa kanarratti dubbatamaa jira. Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Duuti yeroo isiin nutti dhuftu hin beekamu. Nu garuu waan dheeraadhuma waan fagoon wayii jiraan nutti fakkaata. Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Duuti mucaa kana baay'ee qalbii nama cabsa. Mu'aaz jedhama maqaan isaa. Mucaa dhalataa Jimmaa Sigimooti. Dubaayii keessa jiraata. Akka jedhanitti baatii muraasa dura jaartiin ishaa biyya galtee achitti deesse. Inni ammoo qodaa saamanaamni ergatee yaani biyya galee daa'imas ilaaluu haa ta'u biyya dubbisuus haa ta'u biyya galuuf kaara jedhani. Garuu makiinaan hin rukunne namni rukunne harka namaatiin hin duune walaakin ammoo makiinuma ofii oofaaruu ofumaa oofaa dhaqeeti qadarallaadha akka godhe wayitti gale natti fakkaata achumatti ruuhiin isaa bahe. Biyya galuudhaaf qodaa sirreeffatee gariin ergeera jedhani subhaanallah. Maatiif firoottan isaa hiriyaa isaa biyya Dubaayii jiranus haadha manaa isaa ilmaan isaa obsaaf jajjabina nu hillee obsaaf jajjabina haa kennu. Isa immoo rabbiin kan jannataa haa godhuga. Bakka tokko dhaqa jedhan malee kan achi geessuuf dhiisuu kee kan beeku rabbuma. Rabbiin qabrii taballisuu kan jannataa rabbi haa godhu isin jechuun barbaada. Assalaama. Akkuma dhageessan wallahi iddoo tokko nama rifachiisa. Argitanii atoo isin eessan qaqqaba jettanuu duuti atuun bariin nutti dhufa jechaadha. Rabbiin kaatimaa keenya nuuf sirreessu gaa. Kadir martuu fayyuu nan danda'a jedhe. Garuu kan inni ani fayyu weellisaa Daawitee Mokonnin ijaan gaafan arge qofaa jedhe. Rakkoo kiyya dhibee kiyya isatu naaf beekaa jedhe. Viidiyootu jira. Viidiyoo sana isiniin argisiisa. Daawitee Mokonniniin ijaan arguu dhabee miti. Hiriyaama Kadir martuuti. Jaalala Daawitee Mokonniniif qabu ibsuu yookaanis gammachuu yoo isa argatu isatti mul'atutu haasaa kana saasufsiise. Viidiyoo Kadir martuu dubbatee isin argisiisa. Dabalataanii artistii beekamaa fi jaallatamaa qaroo keenya kan ta'e Haacaaluu Hundeessaa akkasuma Daawitee Mokonnin ilaaluun gara sirbaatti kan inni dhufe kan dubbatis Haacaaluuma. Amma gara viidiyoo Kadirootti sin dabarsaa viidiyoo kana sheer koppiliin gochuun dagatina. Daawitee ba'aan kun si harka jira deemiiti mucaa keenya ilaali. Mucaa keenya yoo dandeessan immoo gara keessanitti fudhadhaati. Amma inni boqochuu qabu waa boqotuun siniin jedha gara viidiyoo Kadirootti sin dabarsa. Namni addunyaa kanarraa madaa xiyyeena kofalchiisuu danda'u Daawitee Mokonnin. Daawitee Mokonninii fi anoggaa wal garreeniin fayyaa. Anaa fi Daawitee Mokonnin hanga waliin agarreen itti fayyaan jiru. Daawitee Mokonniniitu rakkoo xiyya beeka. Ni sirbitaa mi iyyaa oli Daawitee Mokonnin jechuun beekan. Iyyaa oli. Am Daawitee fan. Daawitee xiyya. Daawitee xiyya madaa xiyya na fayyisa. Sirbaan illee yoo. Sidhagayoo natti iyyaa ooltu. Garuu anaa fi Daawitee Mokonnin. Daawitee kiyya ogaan harkee niin fayyaa dubbii gabaabdu. Dubbii tana quba qabaadha. Daawitee Mokonniniin madaa xiyya naa beeka. Wali qabaan kiyya Daawitee Mokonnin. Oromoo sitti gaba. Egaa akkuma dhageessanii tursan hedduu kana waa'een Kadir hunda haadha si Oromoo haadha si waliin dhahee gadhiise isin eegalee waa xiqqoo haadha haasa'e Oromoo haadha si waliin inni hooma tokko ittiin fakkaatu Oromoo mara siluma ani maraan nama maraachaa malee jedhe. Egaa viidiyoodhaaf qabdee dhufe kana fakkaata isitti isin baarsee isin gammachiisee yaada keessan koomentii irratti naaf barreessuun dagatinaa haga viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti nagaan naaf tura Oroo Show. Bye.